Harka fuunee ashamaa dhaggeeffattoota keenya. Chaaliin keenya gamtaan akkaadaamii barnoota afaan Oromoo, barnoota afaan Ingilizii, barnoota afaan Amaariffaa fi herreega dabalatee kanneen biroos barachuu warra fedhii qabdan bilbila keenya YouTube irra jirutiin nuuf bilbiluu dandeessu. Karaa immoo karaa WhatsAppii, karaa Telegiraamii, karaa Bootimii nuuf bilbiluu dandeessu. Tole, mata dureen keenya irraa jechoota guyyaa guyyaan fayyadamnu 100 dubbisuu fi barreessuu kan ilaalu ta'a. Nu waliin turaa, hordofaa, subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Jechoota guyyaa guyyaa 100 dubbisuu fi barreessuudha kan laallu. Fakkeenyaaf dammaquu, harka dhiqachuu, ilkaan rigachuu, qaama qulqulleessuu, qaama qulqulleessuu, aannan dhuguu, kitaaba fudhachuu, uffata dhiqachuu. Yeroo baay'ee uffata miiccachuu jennaa, uffata dhiqachuu garuu uffata miiccachuu, uffata dhiqachuus ni danda'ama. Uffata miiccachuu irra caalaatti deema waan ta'eef uffata miiccachuu, hiriyaa gaafachuu, dhaggeeffachuu, ka'uu, fuula dhiqachuu, uffachuu, nyaata nyaachuu, shaayii dhuguu, qalama fudhachuu, barsiisaa, dubbisuu, barachuu. Tole, asirratti maanni jechoonni maal ta'an hin gabaabbatan. Fakkeenyaaf barsiisaa gabaabaadha akka barbaadani. Dubbisuu, barachuu, dhiqachuu, kophee keewwachuu kan immoo kophee uffachuus ni jedhama. Keewwachuu. Tole, kophee uffachuu, kophee keewwachuu. Bishaan dhuguu, buna dhuguu, nagaa gaafachuu, barreessuu, gaafii gaafachuu. Isaan kana bifa salphaatiin jechoota guyyaa guyyaa 100 dubbisuu fi barreessuudha. Bifa salphaatiin dubbisnee barreessuu dandeenya. Tole, dammaquu, harka dhiqachuu, ilkaan rigachuu, qaama qulqulleessuu, aannan dhuguu, kitaaba fudhachuu, uffata dhiqachuu, hiriyaa gaafachuu, dhaggeeffachuu, ka'uu, fuula dhiqachuu, uffachuu, nyaata nyaachuu, shaayii dhuguu, qalama fudhachuu, barsiisaa, dubbisuu, barachuu, dhiqachuu, kophee uffachuu, bishaan dhuguu, buna dhuguu, nagaa gaafachuu, barreessuu, gaafii gaafachuu kan jedhu bifa salphaatiin sagaleessuu, dubbisuu, barreessuu nurra jiraataa. Tolee, dhaggeeffadhaa, nu waliin turaa. Tolee, itti fufnee jirraa. Jechoota guyyaa guyyaa 100 dubbisuu fi barreessuudha. Deebii kennuu, kubbaa fi taphachuu yommuu jennu kubbaa taphachuu, kolfuu, mana deebi'uu, gara manaatti deebi'uu jechuudha. Mana deebi'uu,
kitaaba dubbisuu, kitaaba dubbisuu. Shaakaluu, shaakaluu. Abbaa gargaaruu, abbaa gargaaruu. Obboleettii gargaaruu, obboleettii gargaaruu. Siree sirreessuu, siree sirreessuu. Lakkaa'uu, lakkaa'uu, lakkaa'uu. Fiiguu, fiiguu. Taphachuu, taphachuu. Hojii manaa, hojii manaa. Irra deebi'uu, irra deebi'uu. Haadha gargaaruu, haadha gargaaruu. Obboleessa gargaaruu, obboleessa gargaaruu. Mana qulqulleessuu, mana qulqulleessuu. Meeshaa qopheessuu, meeshaa qopheessuu. Taasisun faarfannaa, faarfannaa. Kana isaa biraa balleessaa. Faarfannaa jedha. Utaaluu, utaaluu. Boqochuu, boqochuu. Hojjechuu, hojjechuu. Qorachuu, qorachuu. Tole, warri kaan asirratti dheeraa waan ta'eef dubbisneerraa. Tokkorra deebinaa. Deebii kennuu, lakkaa'uu, faarfannaa. Kubbaa taphachuu, kubbaa taphachuu. Fiiguu, fiiguu. Utaaluu. Kolfuu, kolfuu. Taphachuu, taphachuu. Boqochuu, boqochuu. Mana deebi'uu, mana deebi'uu. Hojii manaa, hojii manaa. Hojjechuu, hojjechuu. Kitaaba dubbisuu, kitaaba dubbisuu. Irra deebi'uu, irra deebi'uu. Qorachuu, irra deebi'uu. Qorachuu. Shaakaluu, shaakaluu. Haadha gargaaruu, haadha gargaaruu. Abbaa gargaaruu, abbaa gargaaruu. Obboleessa gargaaruu, obboleessa gargaaruu. Obboleettii gargaaruu, obboleettii gargaaruu. Mana qulqulleessuu. Siree sirreessuu, siree sirreessuu. Meeshaa qopheessuu, meeshaa qopheessuu. Tole, jechoota guyyaa guyyaan 100 dubbisuu fi barreessuu kana fakkaataa waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Subscribe, share, like gochuu hin dagatiina.